Hoogganaan olaanaa Iraan Haaraawii dhiyoo kana filatame Mojtaba Khameneiin haleellaa marsaa jalqabaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatameen miilli isaa madaa'uun dhaga'ame. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaadha haala baay'ee galeessatti mudatee wajjin wal qabatee dhaabbileen boba'aa gurguran ibsachuu akka qaban akeekkachiise. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa bitootessa 11 bara 2026 sadarkaa hooggansa Komishinii Poolisii magaalaa Finfinneetti muudama sadii kan jiraachuun gabaafame. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu. Guyyaan har'aa bitootessa 11 bara 2026 kanneen amma isinitti hangafoota oduu Egeree Miidiyaati amma bal'ina duuttaas. Ganna 56 bakka baasaa buudhaan wixata dabree kana hoogganaa olaanaa Iraan amma ta'uun filatame Mojtaba Khameneiin haleellaa jalqabaa Ameerikaa fi Israa'eliitiin madaa'uun dhaga'ame. Madaa'uu hoogganaa Haaraawii Iraan kana ilaalchisee gabaasaalee miidiyaalee addunyaa sababa madaa'uu hoogganaa kanaa ibsaniiti jiru. Akka gabaasni New York Times ibsutti hoogganaan kun guyyoota dabran kana uummata durattis ta'ee viidiyoodhaan mul'achuu dhabuu isaa sababa iftan ta'uun ibsameeti jira. Ministeerri ittisaa biyya Israa'el Haartes akka ibsatti hoogganaa Iraan kamuu haleellaa keenyaaf xiyyeeffannoo ta'uu hin dagatinaa jechuudhaan torbee kana keessa hoogganaa Iraan xiyyeeffannoo haleellaa isaanii jala jiraachuu himuun ni yaadatama. Hoogganaan haaraa kun hanga ammaatti uummata duratti mul'ate kan hin beekne hoggaa ta'u sababa miidhaa harkaatii fi miila isaarra gaheen socho'uu waan hin dandeenyeef akka ibsameeti jira. Ministeerri ittisaa Israa'el hoogganaa Iraan haaraa kamirrattu xiyyeeffachuu itti fufaa jechuudhaan doorsuun haleellaa dabalataa akka irratti hin raawwatamneef jaame hoogganaan Iraan ammaa kunis if eeggannoo nageenya taasisuuf kan dhokate ta'uun ibsame. Gama biraatiin waraanni Iraan dhaabbilee dinagdee Ameerikaa fi Israa'el naannoo baay'ee galeessaa rukutuuf dhaadateeti jira. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el baankota Iraan irratti raawwatan hordofuun baankota dabalatee bakka dinagdeen Ameerikaa fi Israa'el naannicha keessa jiran irratti haleellaa banuuf Iraan dhaadattee jiraachuun ibsame. Walitti dinagdee fi baankota Ameerikaa fi Israa'el irratti xiyyeeffachuuf ni haleellaa jechuudhaan ajajaan jiddu galeessa waraana Iraan Khatam al-Anbiyaan ibsa miidiyaa biyyaalessaatiin kenneeti jira. Namoonni baankii Ameerikaa fi Israa'el naannicha keessa qaban irraa kiiloomeetira tokko fagaatanii akka argaman ibsuudhaan haleellaan Ameerikaa fi Israa'el halkan tokkotti baankii Teheraan keessa jiru rukuttee hojjettoonni lakkoofsaan hedduu ta'an du'uun ibsameeti jira. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaadha haala baay'ee galeessaatti yeroo ammaan tana lola Ameerikaa Israa'el fi Iraaniin wal qabatee hanqina boba'aa mudataa jiru ilaalchisee dhaabbilee boba'aa gurguran Itoophiyaa keessa jiraniif akeekkachiisa kenne. Haalli fuulduraa waan hin beekamneef gama gatii boba'aatiin uummata Itoophiyaan akka hin miidhamne mootummaan deeggarsa taasisee jiru dhiisanii warreen boba'aa qajeelfama mootummaatiin alatti gatii xiqqeessuudhaan gurguraa jiran tarkaanfiin irratti ni fudhatamaa jechuun beeksise. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmad Shidee ibsa guyyaa har'aa bitootessa 11 bara 2026 baaseen namoota boba'aa deeggarsa olaanaa qabuun gatii mirkanaa'een gatiin akkasumas walitti hidhaminsa qajeelfama mootummaan alatti raabsaa jiran irratti tarkaanfiin cimaan ni fudhatamaa jechuun beeksise. Namoota boba'aa deeggarsa olaanaa qabu gatii mirkanaa'een alatti akkasumallee sansalata raabsaatiin ala gurguran irratti tarkaanfiin cimaan fudhatamuu isaa ministeerri maallaqaa Itoophiyaa beeksise. Dhiyeessii boba'aa ilaalchisee Ahmad Shidee ibsa miidiyaaleef kanneen mootummaan haala gabaa addunyaa jijjiiramaa ta'e keessatti dhiibbaan uummata irra ga'u hir'isuudhaaf deeggarsa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jiraachuu beeksise. Mootummaan waggaatti sharafaadhaa doolaara biliyoona 4.2 ol ramaduun boba'aan uummata biraa akka ga'u taasisuu kan beeksise obbo Ahmad Shidee sirreeffamni gatii kaleessa godhame gatii gabaa addunyaa mootummaan boba'aa isii ittiin bitu wal bira qabamee yoo ilaalame baay'ee xiqqaadha jechuun ibse. Gatiin kaleessa dabalame kunis gatiin boba'aa yeroo ammaan tana gatiin boba'aa duraan ture irratti qarshiin 3 dabalamee jiraachuun ifame. Haaluma kanaan gatiin boba'aa duraan qarshii 132 ture amma qarshii 3 irratti dabaluudhaan qarshii 133 akka ta'e ibsameeti jira. Mootummaan kutannoo guddaadhaan boba'aa dhiyeessaa jiru gatiin murtaa'ee fi sansalata gabaatiin gurguramaa akka hin jirre qorannoon jiru mirkaneessuu ministeerri maallaqaa kun ibse. Kanarraa kan ka'e qaamota seeraan alaa hawaasa irratti dhiibbaa hin malle uumaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jechuun ibse. Hojii seeraan alaa akkana akeekuun hawaasni illee tumsa akka godhu kan gaafate ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee ministeerri kun haala yeroo ammaan tanaa baay'ee galeessaatti wal qabatee dhiyeessiin adda cituu akka hin mudanneef mootummaan dhiyeessii amanamaa mirkaneessuuf filannoowwan adda addaatti fayyadamaa akka jiru ibsuudhaan akkuma kanneen gatii boba'aa dabalanii qajeelfama mootummaa dabsuudhaan gatii dabalan jiran kanneen ammoo gatii xiqqeessanii gatii hin malleen gurguraa jiran irratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu obbo Ahmad Shidee ibsati jira. Yeroo ammaan tanaa qaala'insa boba'aa to'achuudhaaf raabsaa boba'aa kamuu to'annoo fi hordoffii mootummaa jala kan jiru ta'u namoota akkaataa mootummaan murteesseen alatti firootaa fi maatii isaaniitiif gatii gadaanaadhaan boba'aa gurguraa jiran irratti tarkaanfiin cimaan kan fudhatamu ta'uu ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee beeksiseeti jira. Yeroo ammaan tana haalli baay'ee galeessaa waan hin beekamneef dhaabbileen boba'aa gurguran akka fi qusatan kan dhaame ministerichi naannolee rakkoon nageenyaa jiranitti ammoo sababa daandiin cufamuu mala ja'amee yaadamuuf gatiin akka malee dabalamee jiraachuun gabaafame. Akka gabaasni raadiyoo Waazemaa ibsutti haala naannoo Tigraay keessa jiru hoggaa ibsu gatiin benziilaa litirri tokko qarshii 550 hanga 600 kan dabalame hoggaa ta'u naannoo Amaaraa Baardarii fi magaalota tokkotti gatiin litira tokko qarshii 300 hanga 400tti akkasumallee naannoo Gambeellaatti litirri tokko qarshii 370 hanga 450tti gurguramaa jiraachuu gabaasni raadiyoo Waazemaa addeesseeti jira.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa irraa bitoota isa 16 sadarkaalee hooggansa koomishinii magaalaa Finfinneetti muudama sadii kan jiraachuu gabaafame. Muudama kanaanis Dr. Abiy kondaala olaanaa waraana Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Asraat Deeneeroo koomishinara poolisii magaalaa Finfinnee taasisuun muude. Haaluma kanaan Dr. Abiy gargaaraa koomishinara kan ta'e Toofiq Maawdad koomishinaa itti aanaa koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee taasisuun hoggaa muudu. Akkasumallee obbo Erziq Isaa koomishinara itti aanaa koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee taasisuudhaan bitoota isa 11 guyyaa irraa jalqabanii gita hojiitti kennameen akka hojjetan beeksise. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kondaala olaanaa waraanaa Leetinaal Jeneraal Asraat Deeneeroo dabalatee koomishineroota kanneen koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee taasisuun muudu ibsa waajjira ministeera muummee Itoophiyaa irraa beeksisee jira. Muudama kanaan guyyaa irraa eegalee hojii kan eegalan hoggaa ta'u Leetinaal Jeneraal Asraat kanaan dura raayyaa ittisa federaalaa keessatti gitoota olaanoo adda addaa irratti tajaajilaa kan ture hoggaa ta'u Jeneraalli kondaala waraanaa Itoophiyaa ture Jeneraal Asraat Deeneeroo asiin dura ammoo qindeessaa humna lafaa biyyaalessaa fi hoogganaa qajeelfama poolisii magaalaa Hawaasaa ta'uun tajaajilaa turuun ibsame. Kana malees koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee ta'uun kan muudame Jeneraal Tichi ammaa kun kanaan dura gaafa gurraandhala bara 2022tti Sudaan kibbaatti dura ta'aa haala hordoffii dhukkaasa dhaabuutii fi qophii nageenya ce'umsaa ta'uun kan muudame hoggaa ta'u kun bu'uura waliigaltee nagaa wallabdee biyyattii keessatti mul'atu xumuruuf mallattaa'een hojiirra kan oolfame ta'uudhaan tajaajilaa turuun ibsame. Akkasumallee Leetinaal Jeneraal Asraat kanaan dura hoogganaa daayirektoriitii odeeffannoo raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaa kan ture hoggaa ta'u naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa dabalatee lixa kibba Itoophiyaatii fi lixa Itoophiyaa keessatti hojiilee nageenyaa garagaraa raawwachiisaa turuun ibsame. Hojii haala nageenya magaalaa Finfinnee akkasumas hojiilee nageenya booleessan caalatti irratti hojjetama jedhamee kan yaadame ta'uun ibsame.